korma nyaaraa asoosama seenawaa barreessituun Dr. Zabiibaa Roobaa Gafarsoo. Jireenya jiraannu keessatti sababaa fi bu'aan waan adda hin baaneedha. Yaadaan walii galuu dhabuun namoota jidduutti uumamu waan jiruu fi gara fuulduraattis kan jiraatudha. Sababni isaas dhalli namaa daqiiqaa miilli isaa dachii tanarra ejjaterraa qabee wanti yaadu tokkoon isaa daandii isaatiin qixa yoo ta'u, gariif garuu sirrii ta'uun isaa wal gaafachiisaa ta'a. Garaagarummaan yaadaa adda addummaa namoota jidduu jiru bal'isaa dhufee dubbiin yaada dhuunfaa irraa garagaree eenyuun irra jiraa fi waldhabbitti qajeelama. Rakkinnoota mariin furuun danda'amu garaagarummaa irra kaayama. Garaagarummaan jiru wal dubbisiisaa ta'uun akkuma jirutti ta'ee jaalalli keessoo namootaa osoo jiruu jibbi mooyaama. Gootonni biyya isaanii irratti baldaa fi mormii hin beekan. Diina itti dhufu shimshim godhanii yoo hammaate lubbuu jijjiirraa hin qabne itti kitima'aa biyya bilisaa dhaloota dhaalchisuuf dura dhaabatu. Maqaan goototaa yennaa ka'u dursee gara sammuu namaatti ka dhufu beekaa fi goota ibidda tufu Injiinar Hayyuu Arsee Galchuutiin. Injiinar Hayyuun abbaa isaa Arsee Galchuu Turaa fi haadha isaa Sikkoo Hajjii Raayyaa irraa bara 1951 aanaa Dodolaa ganda baadiyaa Hara Daakiyyee jedhamutti dhalate. Guddinni isaa akkuma ijoollee baadiyaatiin jabbiitissaa, loontissaa, asheeta ciratee aannan hambuuqataa, ijoollee naannoo wajjiin luccisoon laga daaka'aa, farda gulufsiisaa, dhandhoola dhaqee bosonuu arroolee, godaa, targiif kuruphee adamsuurra lufee shanan mirga dhiiraa qolaa subulluqqee misaa keessatti guddate. Eeganaa Injiinar Hayyuun gootota aanaan Dodolaa biqilchite keessaa tokko ta'uu irra lufee gootota Itoophiyaa guutuu onnee isaanii abiddaan guutee fakkeenya qabsoo hidhannoo umurii dargaggummaa ta'e. Bara dargii yeroo hammaataa waan tureef Injiinar Hayyuu namni dhaabu hin argamne. Ho'a dhiiga dargaggummaa fi jaalala biyyaa walitti qindeessee waraana jalqabuun yennaa san ta'ullee humna jabeeffataa ka dhufe garuu biyya isaa qarriffaa diinaa afaan dargiitii micciiree baasuuf abdii fannifatee dhiirran Hara Daakiyyee ka onneen isaa saba isaatiif dhiiga facaasu kakaasee diina taa'uu fi ka'uu dhooggeen gaaddisa isaaniif ta'aa falmii isaa itti fuufeen mala waraanaa qaba. Diina yoomii fi akkamitti waraanee akka ajjeesu beekama. Injiinar Hayyuun waraana keessattis ta'ee ardaa keessatti gurra guddatamu. Tibbaa leenca kurfaa'ee fakkaatu goota qoma rifeensaa ka hulee maratti maqaan isaa qofti dhaadannoof kabajatti laallamu. Hayyuu daangaa hin qabne beekaa namaatiin yoo lolus yoo geerarus abbaa isaatiin dhaadatamu. Abbaan isaa Arsee Galchuu ilma Turaa Dooyyoo irraa daraaree abbaa gadaa baallii roobalee of harkaa qaban ka Hara Daakiyyee guututti nama jechi isaanii takkittiin lama hin taane turaniin. Maqaan abbaa gadaa yoo ka'u haala bulchiinsa bara isaanii fi akkaataa gadaan isaanii osoo hin gadoomin Minilikiin harkatti cabetu gara sammuu namaatti dhufa. Abbaan Injiinar Hayyuu abbaa gadaa Arsee Galchuu bara 1883 Bahaara irraa baallii fudhatanii gadoomaniin. Akkuma beekamu sirni gadaa Oromoo sirna ittiin bulmaata uummata Oromoo ka ta'e madda dimokiraasiitiin. Sirni gadaa sirna waa hunda of jalatti hammate jiruu fi jireenya dhala namaatiif lubbu qabeeyyii isaan lubbuu qaban ka hin dubbannee fi isaan lubbuu qaban ka dubbatanis kallattii hundaanuu ka of keessatti sakatta'uudhaan qaroominaa fi ammayyummaa isaaniitiin bu'uura sirna dimokiraasii Afrikaaf addunyaa jedhamee hayyoota hedduun bal'inaan kaleellifame sirna gadaa Oromootiin. Oromoon gadaa isaatiin sirna siyaasa dinagdee amantaaf caasaa hawaasummaa jireenya isaa
guyyaa guyyaadhaan geggeeffatama. Baroota kuma hedduufis ittiin bulee wal bulfataa tureera. Heeronnii fi seeronni ammayyaa osoo hin bayiniin dura Oromoon gadaa isaa keessatti aadaa, waliin jireenya, duudhaa, walqixxummaa fi tokkummaa, kabaja uumaaf uumamaa, hariiroo hawaasummaa, birmadummaa biyyaa fi waan kana fakkaataniif seera isaaf ta'u tolchee saba bulaa tureedha. Dimokiraasiin akka gadaa Oromoo addunyaa gubbatti uumamuu dhabuu isaa hayyoonni hedduun ragaa bahaniiru. Gadaa keessatti mirgi nama dhuunfaa kabajamee akka waliigalaatti ammoo gamtaan miseensotaa qaama hawaasaa hundaatuu eeggamaadha. Oromoon sirna isaa ka ta'e sirna gadaatiin bulee wal bulchaa waan tureef jireenyi isaa guutuun sirna gadaa keessatti calaqqisa. Oromoon aadaa qaba. Oromoon safuu qaba. Oromoon seera qaba. Safuu cabsee namatti hin darbu. Waan namaa hin tuqu. Namummaa isaatiin seera qaba. Heera jalatti bula. Sirni gadaa sirna walqixxummaa ilmaan namaa hunda of jalatti qaaccessee daangaaf eenyummaa isaa ka ittiin eeggatu, aadaa, amantii fi siyaasaa isaa ka ittiin gaggeeffatu, seenaa isaa dhalootarraa dhalootatti ka ittiin dabarfatu, tokkummaa isaa ka ittiin cimsatu, afaanii fi aartii isaa ka keessatti dagaagfatu, uummata Oromoo qofa biratti osoo hin taane Afrikaa irraa hanga addunyaa guutuuttuu hambaa uummata Oromoo isa jalqabaa bu'uura sirna dimokiraasii, seera yakkaa fi lola malee baalli karaa nagaatiin dabarsanii waliif itti kennaniidha. Seenaa uummata Oromoo keessatti sirni gadaa bakka guddaa qaba. Oromoon sirna ilmaan namaa hunda walqixxummaa tajaajiluu jalatti heeraan waliin bulaa ture. Sirni gadaa uummata guddicha gaanfa Afrikaa ka ta'e saba Oromoo wal faana oofee humneessee mirgaaf dirqama isaa beekee kabajaaf qananiin mataa ol qabatanii olloota isaanii wajjin akka bulan ka taasise akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Maarreen abbaa gadaa arsee galchuullee seera margaaf maddaaf haqa isaa daangatti eeguu kanaan bara 3 ummata isaanii akkuma bulchaniin Minilikiin walitti bahanii. Bari 1887 bara Minilik ajjeecha Azuulee ilmaan Siksaaf Mandooyyuu irratti raawwate ture. Kanaanis laamsha'ee Oromtichi Xabboo Arsiin waa beekamaa gamana sirna gadaatiin buluu hin dhiifne. Ejjennoon isaanii kun Minilikiin kabaa'ee dallansiisu ta'ee argame. Eeganaa diinni Oromoof rafee hin bulle. Wal gaafatee raagee raaksifatee fala tokkorra gahe. Falli yeroof itti mul'ate karaa abbootii gadaa rifeensa irraa buusanii wayyooma mulqaniini araara ta'e. Araarri Oromticha Xabboo biratti ulfina guddaa qaba. Araarri sirnya akkaataa waldhabbii namootaa irratti hundaa'ee ka deebi'e naga buusuun waliin akka jiraatan gochuudha. Kanaan alattis adeemsi sirna araaraa qaamni waldhabe lamaan walitti dhufee rakkoo jidduu isaanii jiru furatuuf carraa badhaa ka uumuudha. Qaamni waldhabe lachuu bakka jaarsonni qoraa murtii akkasuma jaarsonni miseensa qaama hawaasaa ta'an argamanitti dhimma walitti isaan buuse yookiin wal isaan dhabsiise erga himatanii booda dubbiin isaanii qoramee ka balleesse ni yakkisiisu, ni adabu, ni fixachiisu. Ka miidhameef ammoo dhugaa kennanii yakkaa irraa fuudhuun qaamota lamaan walitti araarsu. Araara jechuun kallattiin waliif fayyuu, waliif qulqullaa'uu, garaa walii ta'uu yookiin foon walii ta'uun jaalalaan kabaja'aan wal dhageettiin wal wajjin jiraachuu jechuudha. Karaa biraatiin ammas araarri dhimma nageenyaaf tasgabbii hawaasaatiin ilmi namaa nama ta'ee erga gara dachii tanaatti dhuferraa walitti bu'uu fi wal dhabuun waan hin oolle.
hordoftoota keenya asoosama dheeraa seenawaa korma nyaaraa jedhu kutaa 1ffaa kan isin biraan geenne kanuma.